Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu akkam kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalee Kiyaaf baga nagaan jiraattan isin jedha. Egaa kaleessa kan waadaa isiniif galee aappii Zeenii firii isiniif dalagsiisuu isiniif fida jedheen ture. Garuu koomentii jalatti namni nuuf fidi jedheen jiru. Hundi keessan hundi qabdan natti fakkaata amma jechuudha. Kana guyyaa biraattiin dabarsee gaafii obboleessi kiyya yookaan obboleettiin kiyya tokko na gaafatte koomentii keessan hundaa'uu dubbiseera jechuudha. iPhone irraa akkamitti Androiditti dabarfachuu hin danda'ama jettee na gaafatte dhuguma rakkoodha jechuudha. Fakkeenyaaf Wi-Fi, Bluetooth waan akkasiitiin dabarsu kansaa appilikeeshina mataa isaa danda'etu jira. Amma kan garanaa kun ilaannuun iPhoneidha jechuudha. Akkuma asirratti argitanu iPhoneidha. Inni immoo Androididha jechuudha. Kana asirratti akka itti dabarfattanu isinin agarsiisa jechuudha. Appilikeeshina buufattanii fakkeenyaaf appilikeeshina kana ni beektan jedhee yaada irra caalaan keessanuu jechuudha. Waan gaafii na gaafatamee fi irra caalaa gaafii keessan irratti hundaa'etan isiniif deebisa jechuudha. Exander jedhama jechuudha. Kunoo isa kana jechuudha. Exander jedhama. Isa kana Android irratti buufattanii iPhone irraayis ni buufattan jechuudha. iPhone irra galtaniis App Store keessan keessa galtanii buufattanii App Store keessan keessaa buufattan jechuudha. Egaa erga buufattanii kaatanii booda ni seentanii fakkeenyaaf daataadhaa dalagaaruu immoo jechuun VPN'dhaa dalaguu wanti isinii galuu qabu wanti kun isiniif dabarsuu hin danda'u. Fakkeenyaaf VPN kanan fayyadamaara waan ta'eef VPN irraa cufee isin agarsiisa jechuudha. Okay, VPN irraa cufeetiin jira amma. Appilikeeshina sana ni galla jechuudha. Qaxxaaruma isin galchaa akkuma dabarfataa turtan yookaan ni beekuun keessan ni mala. Anillee kanarratti barsiiseen ture jechuudha. Yeroo dheeraa dura barsiiseen ture. Asiinis ni galtan jechuudha. Kunoo haala kanaan erga galtanii booda asirratti seendi ka jettu barbaachisiiftanii asirratti immoo riiseef ka jettu kunoo asirratti Wi-Fi isin gaafata. Kunoo haala kanaan jechuudha. Itti bantanii lookeeshina jechuudha. Kunoo haala kanaan ni barbaada. Sana booda kaameraadhaan agarsiiftan jechuudha. Kunoo akkanatti. Kunoo amma fudhateetiin jira. iPhone fudhateetiin jira. Kaameraa isin agarsiisa waan kana kaameraadhaan itti qabdan jechuudha. iPhone irraa gara kanatti qabdanii. Sana booda haala kanaan seef godhee fudhata jechuudha. Amma barbaadaara fudhachuufi. Eeggannaa. Fudhateetiin jira kunoo amma gosa barbaadan dabarfachuu dandeessanii iPhone irraa achi dabarfattanii asirraas achi dabarsuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka appilikeeshinaa immoo hin dabarsu ni beektanii appilikeeshinii kan Android qobaadha kan iPhone qobaadha akkuma beektanu ni beektanii. Kunoo sana booda bakka viidiyoo galtanii dabarfachuu dandeessan jechuudha gosa barbaadan. Kana gaafii biraallee yoo qabaattan na gaafadhaa haala kanaan isiniif deebisuu hin danda'a. Irra caalaa gaafii keessan hordoftoota kiyya gaafii keessan irratti hundaa'een deebisa. Koomentii nam tokko illee hanqisu. Kanaaf akkana isiniin jechuu barbaada. YouTube kiyya immoo laayik gochuu hin dagatinaa jechuudha. Laayik godhaa hundi keessan kaleessa bareeda laayik gootanii laayik gochuu hin dagatinaa. Ammuma laayik godhaati sana booda sabiskiraayib warreen godhin jirtan jechuudha. Sabiskiraayib godhaa mallattoo notifikashinaa illee itti banaa. Nagaan naa tura. Kanuma gaafii keessa yoo kan biraa jiraate naaf barreessaa. Waa'ee iPhone irraallee yoo gaafii kan qabaattanu ta'e iPhone illee ni qaba bira. Android illee kan kompiitara illee gaafii kana hundaa yoo qabaattan kan kompiitara illee na gaafachuu dandeessanii.